Bakka buutonni marii biyyaalessaa ajandaalee itti ramadaman irratti har'a mari'achuu eegaluu isaanii Komishinarri Yaa'ii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mohammad Diriir himanitti jira. Yaa'iin idilee caffee Oromiyaa muudamaa abbootii murtee raggaasisuun xumureetti jira. Yaa'iin gadaa Arsii Dhaddachaa bal'ootti eegaluun isaa gabaafameera. Hojimaanni mana murtii aadaa mana murtii idilee fakkeenya ta'uu isaa obbo Gazaalii Abbaas himanitti jira. Ameerikaan Iraan irratti haleellaa cimaa raawwattee Doonaald Tiraamp shamarka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota jeeman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe simbiraangaa kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsaa turtiin keessan nu faana ta'u. Bakka buutonni marii biyyaalessaa ajandaalee itti ramadaman irratti har'a mari'achuu eegaluu isaanii Komishinarri Yaa'ii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mohammad Diriir himaniiru. Yaa'ii seena qabeessaa fi abdii biyyaa kan ta'e Itoophiyaan seenaa keessatti marii kuufamaa fi qormaatilee fi gufuulee akkasumas immoo biyyattii ta'uudhaan buqqisuu danda'u geggeessaa akka jirtu gabaafameera. Yaa'iin biyyaa obbolummaan dhugaan keessatti ifa ta'ee mul'atu ijaaruuf murteessaadhas jedhan. Yaa'iin ce'umsaa biyya milkeessuu nageenya waaraa fiduuf immoo rakkoolee barootaa fi kuufamuu madda wal waraansaa fi walitti bu'iinsaa ta'an hundeerraa buqqisuuf abdii olaanaan eeggamaatti jira. Waltajjii marii seena qabeessaa kun immoo mata duree Itoophiyaan biyya marii waarooftu jedhuun geggeeffamaa jira. Bakka buutonni aanaalee naannolee magaalota federaalaa fi akkasumas immoo diiyaasporota namoonni 4,000 ol yaa'ii kan irratti yaa'ii marii biyyaalessaa irratti argamaniiru. Garaagarummaa siyaasaa fi hawaasummaa yeroo dheeraaf turan immoo akkasumas immoo gaafilee eenyummaa hiikuuf waltajjii murteessaadhas jedhameera. Yeroo ammaa kana immoo mari'attoonni ajandaawwan gurguddoo 8 irratti immoo kan marii jalqaban yoo ta'u immoo mari'attoonni dhimmoota hojimaataa irratti erga hubannoo cimsatanii booda immoo akkasumas immoo har'a tasgabbii fi bilchinnaan gara marii dhimmoota naannoo irratti immoo ce'anii akka jiran gabaafameera. Mari'attoonni ajandaalee gurguddoo 8 fi ajandaalee xixiqqaa 80 irratti ni mari'atus jedhameera. Ajandaan tokko irratti immoo gareen hojii ijoo mari'atan 500 of keessaa kan qabu kan hundeeffame yoo ta'u immoo gareen ijoo kana irratti immoo kan jalqabu gareewwan xixiqqaa 10 kanneen miseensota 50 qabaniif akkasumas immoo 80 ijaaraman hojii jalqabaniiru. Adeemsa kana qindoominaan hoogganuuf immoo mariisitoonni muuxannoo fi gahumsa qaban 160 barreessitoonni akkasumas immoo qaboo yaa'ii 256 ramadamanii hojjechaa jiraachuus himameera. Boqonnaan marii kanaa kun immoo yaadota birmadummaa itti calaqqisiisaniif immoo haala dimokiraataa ta'e keessummeeffamaniidhas jedhan. Marii kun nagaa fi tokkummaa biyyattii mirkaneessuuf haala gaariin itti fufaas jedhamee eegama. Yaa'iin idilee caffee Oromiyaa muudamaa abbootii murtee raggaasisuun xumurameera. Yaa'iin idilee 11ffaan waggaa 5ffaa bara hojii caffee 6ffaa Oromiyaan gabaasaa waajjira odiitii muummee naannichaa fi muudama abbootii murteessuu raggaasisuun xumureetti jira. Hoogganaan waajjira odiitii muummee naannichaa obbo Tafarii yaa'icha irratti akka jedhanitti hojii odiitii bara baajataa xumurame irratti qabeenyi mootummaa fi uummataa qisaasa'amuuf ture akka deebi'u taasifameeti jiras jedhan. Qaqqabummaa fi uwwisni odiitii yeroo gara yerootti immoo dabalaa dhufuu isaa himanni gibiraa fi galiin taaksii fi liizii walitti qabuudhaan akkasumas immoo akaakuu fi odiitii naannawa irratti raawwatamuu gaariin bara itti aanu immoo galmaa'ee akka ture himameeti jira. Itti dabaluun immoo baajanni misoomaa fi uummata ramadamee kaayyoo barbaachisuuf immoo akka oolu deeggarsa hordofii fi to'annoo caffee gochaa jiru akka cimsu gaafatan. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Awwaloo Abdii immoo gama isaaniitiin argamuudhaan odiitiin naannichaa bu'aa qabeessummaadhaan deebii akka argate mootummaan naannichaa deeggarsaa fi gargaarsa barbaachisaa gochuu isaa ibsaniiti jiru. Bu'aan bara baajataa xumuramee galmaa'ee kan argame immoo waajjiraalee seektaraa mootummaa humnaa guutuun tumsameen immoo waan hojjetaniif immoo waajjirri odiitii fi deeggarsa barbaachisu waan taasifameef ta'uu isaa eeran. Yeroo itti aanus immoo argannoon odiitii hunda deebii akka ta'e immoo qooda fudhattoonni waliin ta'uu isaa fi humnaa guutuu isaa hojjannas jedhaniiru. Caffeen kun xumura yaa'ii kanarratti immoo muudama abbootii murtee kanaa raggaasisan yoo ta'u abbootii murtee 94 har'a muudame keessa 30 dubartoota ta'uu isaa beeksiseeti jira.
Yaa'iin gadaa Arsii dhaddacha bal'ootti eegaluu isaa gabaafameera. Yaa'iin gadaa Arsii sikkoo mandoo dhaddacha bal'ootti taa'amuu isaa eegale. Godina Baalee Bahaa Aanaa Raayituu magaalaa dhaddacha bal'ootti immoo yaa'ii gadaa Arsii sikkoo mandoo kabajaa fi sirna ho'aan eegaleeti jira. Yaa'ichi dhaddacha bal'aa deebisanii dhabuu, duudhaa fi safuu sirna gadaa dagaagsuu akkasumas immoo eenyummaa Oromoo dhalootaaf dabarsuu mootummaan aadaa fi hawaasa bal'aa hirmaachiseeras jedhan. Hirmaattonni naannolee garaagaraa irraa gara iddoo yaa'ichaa dhufuun sirna gadaa Oromoo kabajaa guddaadhaan kabajaa jiru kana ibsaniiti jiru. Sirna gadaa Oromoo hambaa addunyaa hunda galeessa ta'e immoo uummattoonni Oromoo addunyaaf gumaachanis jedhaniiru. Sirni kun sirna hunda galeessaa hammattaawwan immoo siyaasaa, aadaa, dinagdee, hawaasummaa fi kanneen biroo of keessatti hammatee dhalootatti immoo kan darbuudhas jedhan. Uummata aadaa isaa boonuu akkasumas immoo eenyummaa isaatiin addunyaatti dorgomaa ta'uu isaa uumuuf immoo ardaaleen jiilaa yookaan immoo dhaddachawwan wiirtuuwwan gadaa bakka isaanii ganamatti immoo deebisuuf hojiin hojjetamaa jiraachuun milkaa'inootaan galmaa'aa akka jirus immoo dhaamaniitu jira. Hojii manni mana murtii aadaa mana murtii idilee fakkeenya obbo Gazaalii Abbaasimaal caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee jaffaa oolmaa guyyaa lammaffaa itti fufuun gaggeessee kan ture yoo ta'u pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa gabaasa caffee dhiyeessan qulqullinaa kenna tajaajila abbaa seerummaa mana murtii qofaan galmaa barbaadamee bira ga'uu waan hin dandeenyeef immoo rakkoolee sirna haqa keessa jiran hiikuuf karoora bara 2019 keessatti qaamoleen haqaa biroo wajjin qindoominaan ni hojjetamas jedhan. Qulqullina abbaa seerummaa fooyyessuuf hojii maataa mana murtii aadaa keessa ture gara mana murtii idileetti fiduun hojii ragaa sobaa xiqqeessuu fi hojjetame keessa immoo fakkeenyummaa guddaa kan qabudhas jedhan. Galmeewwan sochirraa turan 600,000 fi 8,889 keessa galmeewwan 500,000 fi 95,199 furmaata argachuuf ibsan. Kenna tajaajila abbaa seerummaa gara waraqaa maleessatti immoo jijjiiruuf akkasumas immoo miseejiiwwan akkasumas immoo sagalee dhaddachaa waraabame gara barreeffamatti jijjiiruun guutumatti hojiirra ooluuf immoo hojjetamaa jiraachuu himaniiti jiru. Manni murtichaa tajaajila abbaa seerummaa haqa qabeessaa fi dhaqqabamaa hawaasaaf kennuuf immoo hojii hojjetamaa tureen bu'aawwan jajjaboon argamuu isaa kaasanitti jiru. Oduu biyya alatti yommuu damarru Ameerikaan Iraan irratti haleellaa cimaa raawwachuu isee gabaafameeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan kaleessa galgala Iraan irratti haleellaa cimaa raawwachuu dubbatan. Tarkaanfiin Iraan irratti fudhatamee loltoota Ameerikaa 3 haleellaan Iraan irratti ajjeefamanii deebii kennuudhaas jechuun ibsameera. Haleellaan Iraan irratti fudhatamuu kun immoo cimee akka itti fufu pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ajaja dabarsuun eerameera. Akka Doonaald Tiraamp jedhanitti haleellaa Iraan Yordaanos raawwatteen loltoonni Ameerikaa 2 haleellaa Iraaq irratti raawwatameen ammoo loltoonni Ameerikaa 1 ajjeefamuun gabaafameera. Haleellaan Ameerikaan guyyaa har'aa Iraan irratti raawwatteen ammoo iddoowwan hedduutti dhoo'insi kan dhagahame yoo ta'u sababa kanaan hojiileen cufamuu fi hojjettoonni hojii akka hin seenne dhorkamuu isaa BBC'n gabaaseetti jira. Ameerikaan haleellaa Iraan dooniiwwan karra hulaa Hormuz darban irratti raawwattu dhaabsisuuf immoo buufataalee waraanaa fi dhaabbilee miidiyaalee irratti xiyyeeffachuu haleellaa jirtis jedhame. Haleellaan raawwatamee jiru ilaalchisee miidiyaaleen Iraan Tasniim akka gabaasetti immoo Tabriiniin, Chaampooriin, Konkaarkii, Paandaarii akkasumas immoo biyyoota garaagaraa irratti immoo lammiilee dabalatee magaalota Iraan garaagaraa irratti immoo haleellaan raawwatamu gabaafameeti jira. Hanga haleellaan Ameerikaan hin dhaabnetti immoo boba'aan karra hulaa Hormuz darbuu akka hin dandeenye eegdonni warraaqsaa Iraan akeekkachiisaniitu jiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangama waan nu daawwattaniif hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha JMN subscribe, like, share gochuun yaada qabdan koomentirra nuukaa galgala gaarii qabaadha.